mootummaan jijjiiramaa waggoottan ja'an darban guddina dinagdee itti fufiinsa qabu galmeessuun Itiyoophiyaan addunyaarraa biyya dinagdee saffisaa agarsiisaa jiran keessaa tokko akka taatu taasiseera. Adeemsa imaammataa fi tarsiimoo geggeeffameen dinagdeen biyyattii gara dinagdee gooroo tasgabbaatti akka ce'uu fi hojiin abdii namatti horus hojjetameera. Mootummaan jijjiiramaa dinagdee damdaneessa ijaaruu fi sagantaa imaammata dinagdee gooroo biyyaa irratti fooyya'insa taasiseen bu'aa qabatamaan argamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas tarkaanfii haaraa dinagdee gooroo humneessuun dinagdee guddina naannichaarra darbee kan biyya baachuu danda'u uumuu fi inishatiiviiwwan garaagaraa boocee baay'ina qulqullinaa fi ariitiin hojjechaa tureera. Hojiin gama qonnaa, manufaaktiriing industirii, turizimii fi albuudaan hojjetamaa turaniinis bu'aa qabatamaan galmaa'uu danda'eera. Waggoottan shanan darban bara 2012 hanga 2016tti guddinni dinagdee naannoo giddugaleessaan waggaatti 8% guddachaa kan dhufe yommuu ta'u, caasaa dinagdee keessatti qonni giddugaleessaan 6.5%, industiriin 9.1%, tajaajilli 9.4% guddatee jira. Haaluma wal fakkaatuun bara 2017 kanatti dinagdeen naannoo keenyaa 10.1% akka guddatu kan eegamu yommuu ta'u, ga'een seektaroota kun hundumtaa oomishaalee naannichaa keessaa qabanis qonni 43.6%, industiriin 16%, tajaajilli 40.8% akka ta'u tilmaamameera. Misoomni qonnaa bu'uura dinagdee naannoo keenyaa ta'ee galmoota alargee guddisu, oomisha alaa galu bakka buusu, wabii nyaataa mirkaneessuu fi carraa hojii uumuun jiruuf jireenya qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenya jijjiiruuf xiyyeeffannoo kennamee hojii hojjetamaa jiruun bu'aan gurguddoon galmaa dhufaniiru. Inisheetivoonni bal'inaanis hojiitti hiikamaa jiru. Haaluma kanaan bara oomishaa 2016-17tti hojii qonna gannaa raawwatamaa tureen lafti hektaarri miiliyoona 11.6 midhaan gosa adda addaan uwwifamee irraa calraan kumtaalli miiliyoona 355 oomishuun danda'ameera. Dinagdeen naannoo keenyaa guddisuu keessatti bunni shoora olaanaa kan qabu yommuu ta'u, oomisha bunaa baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gabaa addunyaatiif dorgomaa ta'e dinagdee naannoo keenyaa akka utubuuf xiyyeeffannoon kennamee hojii hojjetamaa jiruun bara 2017 kanatti oomisha bunaa gogaa kumtaalli miiliyoona 15.7 oomishuun danda'ameera. Bara kana oomisha albuudaa alergee sookoo kiloogiraama 7,466, albuuda miidhagaa kiloogiraama 11,156, albuuda industirii toonii 41,177 fi albuuda sibiilaa toonii 10,1010 oomishuun gabaa biyya alaaf dhiyeessuun danda'amee jira. Walumaa galaan misooma albuuda gaggeeffamaa jiru irraa galii alergee doolaara miiliyoona 769, galii biyya keessaa birrii biiliyoona 2.4 argamsiisuun danda'ameera. Biyyoonni addunyaa poolisii dinagdee yookiin maakroo ikoonomik poolisii kan jedhu kana baasaa itti fayyadamaa dhufan jechuudha. Maakroo ikoonomik poolisii al tokko baasteetu dhiista miti jechuudha. Itti fayyadamtee ilaaltee rakkoosaa hubattee sana booda jijjiiraa deemta jechuudha. Akka kanaatti as ga'e. Akkuma kana biyyi keenyas amma rakkoolee dinagdee yookiin caba dinagdeetu jira. Caba dinagdee kana fayyisuudhaaf macro economic challenges kan jedhaman jiru jechuudha. Akkuma bara 1930 sana. Isa kana fayyisuudhaafidha jechuudha biyyi tokko yookiin biyyi keenya kan isheen poolisii kana baaste. Qaala'insa jireenyaa kana fayyisuuf macro economic policy kana nu barbaada. Macro economic policy amma biyyi keenya qabatte kun guutummaa jedha. Macro economic policy isa guutuudha jechuudha. Waa'ee fiscal policy of keessaa qaba. Waa'ee sharafa alaa of keessaa qaba. Waa'ee liqii biyyoota yookiin external debt management kan jedhu of keessaa qaba. Wantoota baay'ee of keessaa qaba. Paakeejiidha jechuudha. Kanaafuu rakkooleedhuma kana rakkoolee dinagdeen qabdu sana sirreessuuf jechuudha biyyi tokko macro economic policy kan baastu. Akkuma kana Itoophiyaanis rakkoolee dinagdee ishee keessa jiran tokko lamaan funaantee inumaa bifa waaraa ta'een deebisuudhaafidha jechuudha kan isheen macro economic policy kana boccee gara hojiitti seente. Bu'aan galmaa'e kunis sochii hawaasa dinagdee keessatti shoora olaanaa taphachuun dargaggootaaf carraa hojii uumuu danda'eera.
Haroon kun bifa bulee gurraacha waan qabuuf ilaalcha turizimiitiif baay'ee iddoo hawwataa fi naannoo haroo shaallaatti hot spring yookiin bishaan danfaan kun hin argama. Bishaan danfaan kun digirii seentigireetii 97 kan danfu yoo ta'u immoo fayyummaa qaama isaaniitiif warroonni qorri qabe kan biraa warroonni madaa qaama ofii irraa qaban jaartiin jaarsonni asitti dhiqatanii nafti isaanii riilaaks kan ta'uu danda'udha. Harri lammaffaa hara abjaataati. Abjaataan hedduu kwartirii yookiin seensa paarkichaa irraa 6 kiiloomeetira fagaata. Abjaataa keessatti simbirroonni godaantota ta'anii fi simbirroonni cidhedha bishaanii irratti argaman baay'inaan iddoo itti argamanidha abjaataa. Abjaataan sababa kanaa fi simbirroonni baay'inaan waan argamanii fi abjaataa warroonni faranjii yookiin warroonni turistoota yeroo baay'ee paradise of the birds yookiin jahannata simbirrootaa jedhanii abjaataa waamuu danda'anii. Abjaataa keessattuu qurxummii waan qabuuf simbirroonni qurxummii sooratan kan akka peelikaan, filamingoo, afrikaan fiishigil, marabuu, kingi fiishir kan jedhaman kunniin baay'inaan naannoo abjaataa irratti baay'inaan argamu. Sababa kanaaf abjaataan jahannata simbirrootaa yookiin iddoo simbirroonni baay'inaan itti argaman jedhameeti kan waamamudha. Iddoo hawwata turizimii kana keessa abjaataan iddoo hawwata turizimii godina keenyaa yookaan aanaa Nageellee Arsiiti. Akkasuma immoo Laangannoo, Shaallaan fi haroowwan kanneen keessa immoo bineensonni garaagaraa, hoosiftoonni garaagaraa, allaattiiwwan garaagaraa kan jiranii fi isaan kan uwwifame yoo ta'u, akkasuma immoo aanaa keenya keessatti iddoo hawwata turizimii babal'aan kan akka Fincaaleephis fi kan kana fakkaatan bal'inaan kan qabnu ta'ee iddoon kun paarkii abjaataa keessatti argama. Iddoo hawwata turizimii paarkii abjaataa keessatti kan argamu ho'aa jedhama. Ho'aa abbaa jibaa jedhama. Afaan naannootiin paarkii keessatti argama. Faayidaan isaa immoo nama dhibame dhibee garaagaraa kan mana yaalaa mootummaatti fayyuu hin dandeenye asii dhufee kan fayye naannoo. Egaan daawwattoota keenya halkanii fi guyyaa hojjechuun dinagdee goroo badhaadhina biyyaaf haa taasifnuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebanaa.